Tolega amma har'a waa'ee self confidence walii wajjiniin barra. Self confidence inni Google Translate ilaaluu yaaleen ture ofitti amanamummaa qabaachuudha. Ofitti amanuu seedutu itti galchaa yaada. Ofitti amanuu yeroon jedhu akkasa uumaatti amanuutti akka hin hiikanne self confidence kanaaf self confidence gargaaramuudhuma naa wayyaa jecha kanarra caalu yoon argadhe gara fuulduraatti nan jijjiira. Garuu ofitti amanuu iseedhu irratti fudhachuu dandeessu afaan Oromoosaa yoo gaarii qabaattan immoo naa barreessaa yoo argattanii gara fuulduraatti jechuukooti. Self confidence jireenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Konkolaataa haaraa bitattanii kan miidhama tokko hin qabne jechuudha. Fayya buleessa kan ta'e reefuma 0 mileage haaraadhuma isaa bittanii qulfiin isin karaatee konkolaaticha keessa lixxanii konkolaataan suni gaaziin qabu yoo ta'e yoo electric kaarii ta'e immoo charging taane yoo ta'e konkolaataan haaraan suni isinii deemuu hin danda'u. Konkolaataan sun humna qabaa, mi'isaa hundumtuu guutuudha, fayyaadha, hin cabne, rakkoo hin qabu, qulfiin isaa isin karaa, isin oofuu beektu, driving license qabdu, wanti hundumtuu guutuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu gaaziin $2 yookaan $3 at least keessa jiraachuu torra jiraata jechuudha. Makiinaan sun konkolaataan sun ka'ee socho'uudhaaf. Yoo kana achi konkolaataan sun deemuu hin danda'u. Akkuma kana hammam beekumsa yoo qabaanne, hammam dandeettii yoo qabaanne, hammam muuxannoo yoo qabaanne, resoursiin waan sanaaf nu barbaachisu naannoo keenyatti naanna'ee yoo jiraate, namooti supportii nu gochuudhaaf qophaa'anis baay'ee yoo ta'an, self confidence hin qabnu taanaan waan tokko hojjechuu hin dandeenyu. Hojichi naafatee hafa jechuudha. Yookaan wanti nuyi hojjechuuf kaan projektiin suni karaatti hafa. Irrin cica iddoo tokko iyyuu ga'uu hin danda'u. Self confidence jireenyi keenya gara milkaa'ummaatti akka inni deemu wanti yaadame tokko akka inni hojiitti geeddaramu kan godhuudha. Injiinii waan sanaati jechuu hin dandeenya. Namooti barnoota gurguddaa isaa qaban mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii gurguddaadhaa giraajuweetii godhanii ba'an self confidence kan hin qabne paralyzed ta'anii kan hafan baay'eetu jira. Potentiaalii gurguddaa, dandeettii gurguddaa, skillii gurguddaa namooti qabanii sababiidhuma self confidence hin qabneef garuu namoota waa hojjechuu hin dandeenye ta'anii kan lafatti badan lakkoofsi isaanii hedduudha. Kanaaf self confidence qabaachuun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Self confidence qabaachuun baay'ee nu barbaachisa. Maayinni self confidence namooti hiika garagaraa, hiika baay'ee isaa itti kennu self confidence itti. Ani garuu waan muraasa qofanii isinii kaasuu danda'a. Self confidence attitude dandeettii keenyaati. Dandeettii yookaan skill yookaan ability nuyi qabnu sanaafi attitude nuyi argisiifnuudha. Attitude nuyi qabnuudha. Hiikota baay'eedha kan itti kennamanii jiranii. Akkuma jirrutti ofii keenya fudhannee ofitti amanuudha. Dandeettii keenyatti, beekumsa keenyatti, waan sana hojjechuudhaaf waan qabnu sanatti amantii guutuu ofirratti qabaachuun self confidence jedhama. Dadhabbii keenyaaf jabina keenya beennee view ofii keenyaaf qabnu positive gochuu jedhama self confidence. Dandeettii keenya beennaa, dadhabbii keenyas beennaa,
dadhabbii keenya garuu utuma beennu ilaalcha positivii ta'e ofii keenyaaf qabaanne sababiin isaa maaliif nama hundumaatu dadhabbii qaba waan ta'eef. Nama hundumaatu jabina qaba waan ta'eef. Dadhabbiidhaa ala of gochuun hin danda'amu waan ta'eef. Perfektii ta'uun addunyaa kanarratti hin danda'amu waan ta'eef. Jabina keenya erga jala murree beenne waa'ee kanaaf waa'ee waan hojjechuuf jennu sanaaf an kanaaf jabina akkasii qaba. Dadhabbii akkasii immoo qaba. Liistii isaa lafa kaa'anii beekuun gaariidha. Dadhabbii keenya yeroo beennu dadhabbii keenya irratti hojjetaa barnoota nu barbaachisan fudhataa isaaniin fooyyessaa waan deemnuuf isaaniinis adda baafnee beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Adda baafnee beekuun keenya juluunfannee dhumatti adeemaan jirru jechuudha. Dadhabbii keenya beennaa jabina keenya beenna. Dadhabbii ofii beekuunuu by the way jabina guddaadha. Dadhabbii ofii beekuunuu jabina guddaadha. Dadhabbii ofii beekanii an dadhabbii kana qaba jedhanii dubbachuun iyyuu immoo self confidence dha. Namooti self confidence hin qabne dadhabbii isaanii dubbachuu iyyuu hin sodaatu. Dadhabbii isaanii dubbachuuf ija jabina hin qaban. Dadhabbii isaanii dubbachuuf ga'umsa hin qaban. Dadhabbii isaaniitti hiyyeellau. Dadhabbiin sun dadhabbii isaanii duwwaa akka ta'e namooti kun maal naan jedhu kanaanitu undermine na godhu kanaanitu na tuffatu kanaanitu na dhiisanii sokku kanaanitu kanarraa kan ka'een hidhata dhabuu danda'a kanarraa kan ka'een kufuu danda'a dadhabbii koo dhossuutu narra jira jedhaniitu waa'ee dadhabbii isaanii dhossuutti halkanii guyyaa dhiphatu. Inni kunumtuu ofii isaatti maaliidha? Self confidence dhabuudha jechuudha. Namoonni self confidence qaban dadhabbii isaaniis beeku at the same time jabina isaaniis beeku. Dadhabbii isaaniif jabina isaanii erga lafa kaa'anii booddee ilaalchi isaan ofii qaban garuu yeroo hundumaa positiveidha. Ilaalchi isaan ofii isaaniitii qabanii yeroo hundumaa maanni positiveidha. Inni kan biraan self confidence I think jabina jennu laata. Self confidence inni kan biraani expectationii sirrii qabaachuu eeggannaa sirrii gochuu wanta akkasii ta'uu danda'a. Isin galee karaa positiivis karaa negatiivis wanta akkasii ta'uu danda'a jennee expectii gochuu expectationii sirrii lafa kaa'u realistikii ta'uun gaarii expectationii keenya irratti. Gooliin immoo seetii ta'ee lafa taa'uutu irra jira. Self confidence dhagaa kun. Gooliin seetiin taane taanaan self confidence hin jiru jechuudha. Namoonni self confidence qabanii goolii seetii godhanii akka achievii godhan akka waan sana harka keessa galfatan akka milkoomsan akka dhugoomsan dhibba beeku. Dhibba amanu. Dhibbatu amanu. Wantoota hin ta'u jedhanii yaadanis lafa kaa'u. Fakkeenyaaf akka namooti isaanii yaada sanaan namooti morman akka jiran. Kanaaf namooti yaada sanaan ilaalcha sanaan morman yeroo dhufanii hin weeraran jechuudha. Expectii godheen ture kanaa isinii galee fuulli isaanii ifaadhuma garaan isaanii gammadaadhuma humni isaanii haaraadhuma excitementii isaaniitti waan sana hojjechuudhaaf jedhan hundumtu iddoo jira jechuudha. Kanaafuu namootatu naan mormee jedhanii yaadan jijjiiranii gara booddeetti hin deebi'an. Wanta hin argine yoo jiraate hin argu malee wanti isaan hin hubanne yoo jiraate hin hubatu malee wanti fooyyessuun irra jiraatu yoo jiraate hin fooyyessu malee abdii isaanii kutatanii booddee isaanii hin deebi'an jechuudha. Kanaafuu self confidence eeggannaa sirrii wantoota hin ta'u jedhamanii yaadaman gaarii irras positive irras negative irras wanta namaan mormuudhaaf dhufus wanta nama gargaaruudhaaf dhufus expectii godhaniitu isaaf maal godhu qophee ga'aa gochuu jechuudha self confidence jechuudha.
hiika dhibba meeqa itti kennuu dandeessu jechuudha. Hiika dhibba meeqa itti kennuu dandeessu. Mormii namootaa mormii namoota biraa yeroo isaan qunnamu mormii sanaaf qophee ga'aasaa qopheessu. That is self-confidence. Qophee ga'aasaa namni naan mormuun jiru yaada koo kana nama hundumaatu dhibba fudhatanii hin ka'ani yeruma ka'ani namoonni yaada kanaan morman namoonni yaada kana dhaamsuu barbaadan bishaanitti naquu barbaadan karaatti hambisuu barbaadan muu jedhan na tuffatan ala kanaa baay'eedha jedhanii yaadaniitu isaaf immoo maal qopheessu qophee ga'aasaa qopheessaniitu qabu. Kuni self-confidence jechuudha. Namoota wajjinii sirriitti communicate gochuudhaaf qophaa'u namoota self-confidence qaban. Communication skill isaanii irrattitu hojjetu. They communicate very well. Akkaataa dinqiittitu namaa wajjin communicate godhu. Wanti suni keessa isaaniitii burqa waan ta'eef ilaala. Keessa isaaniitii burqa waan ta'eef ilaala. Self-confidence by the way. Self-confidence waan hundumaa irratti isin hin dhufu. Self-confidence guutuu kan isin qabaattanii waan itti dhalattan waan hojjechuusaa jaallattan waan paashinii isaa qabdan irratti. Waan paashinii isaa qabdan irratti. Kanaafuu paashinii kanaa qabaan kun waan hojjechuu jaalladhuudha. Kun waan itti dhaladheedha. Kanatti an sirriitti itti amaneera. Wantichattuu sirriitti ofii keenya amanuutu nurra jira. Utuu ofii keenyaatti namanin nama amansiisuu hin dandeenyu. Utuu ofii keenyaatti namanin, utuu ofii keenyaan jaallatin nama jaallachiisuu hin dandeenyu. Utuu ofii keenyaa paashinii waan sanaan hin qabaatin namoonni paashinii waan sanaa akka isaan qabaatan gochuu hin dandeenyu. Kanaaf wanta sanatti ofii keetiiyyuu self-confidence hin qabdu taanaan namoota rakkisuun sirra hin jiru jechuudha. Ofii keetiis yeroo keetti balleessuun sirra hin jiru jechuudha. Garuu paashinii waan sanaa qabnaa wanti sun waan nuyi gochuudhaaf jaallannuudha. Kanaaf nan du'an jennee waan nuyi yaannuudha. Isaafi gatii baasuun sirra jiru shallagdeetta yoo taate self-confidence buildii gooteetta jechuudha eriyaa sanatti. Kanaafuu namoota wajjiniin communicate gochuudhaaf kallattii kamiin iyyuu namoonni gaaffii yoo si gaafatanii communicate gochuudhaaf qophee barbaachisaa isaa qopheessuutu nurra jira jechuudha. Self-confidence jechuun inni kan biraan murtoo keenya sanaaf dandeettii waan san irratti qabnuuf iskiilii waan san irratti qabnu sanaaf ija jabina qabaachuu yookaan immoo amanuutu nurra jira itti amanuu. Amantiitti qabaachuutu nurra jira. Murtee keenya sanatti amantii qabaachuu, dandeettii keenya sanatti amantii qabaachuu, iskiilii keenya sanatti amantii qabaachuun self-confidence jedhama. Self-confidence value ofii kennu. Self-confidence value ofii kennu. Self-confidence namooti qabanii ofii isaaniitti salphaadha. Ofii isaaniitti garaan jabaa salphaa ofitti ta'u easy ofitti ta'u ofii isaaniitti. Yoo dogoggoranis that's fine jedhanii maka'u. Sababii dogoggoranii fi mataa isaanii guyyaa guutuu mukatti tumaa hin oolan. Of ceephaa hin oolan. Boo'icha keessa hin oolan. Rakkoon qabu fiksiin godhaa guyyaa haaraa jira. Carraa haaraa jira. Sirreessuu nan danda'a jedhaniitu ofii isaaniitti salphaa ta'aniitu haala salphisanii fudhataniitu namoota wajjiniinis salphaa ta'aniitu fuudhanii adeemu jechuudha. Self-confidence by the way of jaallachuurraatu madda. Self-confidence of jaallachuurraa madda. Of jaallachuu waan jedhamu kutaadhuma tokko goonee irratti barannaa garuu hammam of jaallattaati. Jireenyi kan inni jalqabu of jaallachuu keerraati. Of jaallachuu keerraati. Yoo of jaallachuu baatte uumaa jaallachuu hin dandeessu. Yoo of jaallachuu baatte nama biraa jaallachuu hin dandeessu. Yoo of jaallachuu baatte jireenyi hiikasii hin qabu. Kanaafuu ofii kee akkuma jirtutti of jaallattaati. Akkuma jirtutti of jaallatta.
waa'ee kee fi ilaalcha gaarii ofii keetii qabda. Akkuma jirutti ofii kee simatteerta. Self confidence keessatti wantoonni kun baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Self confidence yeroo qabaattu jireenyi maal fakkaata yeroo self confidence qabaattu? Self confidence yeroo qabaattu jireenyi wanti inni fakkaatu, you trust your abilities. Yoo namni kan biraan sitti amanuudha baateyyuu, itti amanuu dandeettii keetti yoo namni biraan amanuudha baateyyuu, yeroo hundumaa ati dandeettii keetti amanta. Tiifoozoo malee deemuu dandeessa jechuudha. Harka rukuttaa malee deemuu dandeessa. Keessumatti hawaasa keenya keessatti jabaadhuuni, hojii dinqiidha kuniini, badaa beekamaa miti, wal jajuun, wal dinqisiifachuun, wal galateeffachuun community keenya gidduutti wanta irratti baay'ee hojjetamuun irra jiraatudha. Waan ta'eef yoo namoonni sitti amanuudha baatan deemuu hin dandeessaa kophaa kee. Hin amantaa ofii keetti, hin amantaa dandeettii keetti. Kanaaf yeroo self confidence qabaattu dandeettii keetti amantaati. Dandeettii keetti amanta. Yoo namoonni naannoo kee jiran hundumtuu sitti amanuudha baatanii siin mormanii moo yoo siin jedhanii istiilati ofitti amantee gara fuulduraatti adeemuu hin dandeesse jechuudha. Yeroo hundumaa waan sirrii ta'e godha namni self confidence qabu. Maal fakkaata self confidence? Yeroo self confidence qabaattu jireenyi kee maal fakkaata? Yeroo hundumaa waan sirrii, waan qajeelaa hojjetta. Eessa keessa teessee? Yeroo haalli ulfaataa ta'us. Yeroo namoonni hundumtuu siin mormanis ati maal goota? Waan sirrii ta'e goota. Namooti naan mormu jettee yaadda taanaani miila faana tokkoyyuu fuudhuu hin dandeessu. Garuu yaada kootiin mormu namoonni itti yaadutu sirra. Siin mormuuniif yaada keetiin mormuun garaagara. Namooti naan mormu jettee yeroo yaaddu namoota sanaa wajjin deebitee jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Bizinesa sana keessaa of baaftaa, hiriyummaa sanatu gargar kuttaa, naannoo namoota sanaa dhiiftee adeemtaa, jarreen sana lammata arguu hin barbaaddu jechuudha. Yookaan immoo gara waan biraattuu geessuu danda'a. Gara lolaatti iyyuu, gara wal miidhuutti, gara wal balleessuutti adeemuu danda'a. Namni kun anaan mormaa jira jettee yoo yaadde. Garuu yeroo namoonni mormii sitti dhiyeessanii yaadan dhiyeesse kanaan mormaa jira jettee yaaduun kee baay'ee barbaachisaadha. Yeroo namoonni yaada sii dhiyeessanis isaaniin akka waan mormaa jirtuutti of hin yaadin, yaada isaaniitiin mormaa akka jirtuutti isaanii wajjin nagaa akka qabdu, jaalala akka qabdu, akka ulfeessituuni beekuutu sirra jira jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa ulfinaan ta'utu irra jira haasaan akkasii. Yaada namootaa ittiin amanaan jirtu yoo taate yaada kanatti amanaan jiruuni. Yaadi kun akka ittiin yoo fooyyee gaarii natti fakkaata. Ani immoo akka ittiin ilaalatte yaada mataa keetii, ilaalcha mataa keetii lafa kaa'uudha malee nama sanaan akka waan mormaa jirtuutti of yaaduuf of ilaaluun sirra hin jiru jechuudha. Kuni miidhaa baay'ee fida. Kanaafatis yeroo namoonni siin mormanii yeroo hundumaa maal qabaachuu sirra jira? Ilaalcha sirrii ta'e qabaachuu. Walitti dhufeenyi siif namoota sana gidduu jiru akka hin miidhamne, bizinesa ati keessa jirtu sun bizinesa irratti haasaa jirtu yoo ta'e bizinesi sun akka hin miidhamne, namooti yaada kee fudhatama dhowwatanii yoo jedhan iyyuu, yaadni kee teebilii irraa yoo ka'e iyyuu, yaadi kee kana booddee akka yaadaatti irratti haasa'amaan jiru yoo ta'e iyyuu, yaada namootaa dhufe sanaa gabbisuu irratti hojjette jechuudha. Yoo maal taate? Yoo self confidence qabaatte. Maaliif namni self confidence qabu yeroo hundumaa maal qabaa? Ilaalcha sirrii ta'e qabaa, waan sirrii ta'e godha. Sababii yaada kee namoonni fudhachuu didaniif yaadi sun hin ta'u jechuu miti. Yaada sana gattee dhiiftee biraa deemte jechuu miti. Yaada sana iddoo biraatti, iddoo barbaaddetti, ofii keetii akkaataa barbaaddetti
hojjechuu itti gargaaramuu hin dandeessa. Garuu giruuppii keessa jirta yoo ta'e namoota gidduutti yaada fiddee yaadi kee sun akka jiruttiif namoota achi jiran biratti fudhatama dhabee yoo jedhe yaadota naannoo sanatti naanna'aa jiran yaadota ka'anii haasa'amaa jiran sana garuu gabbiftee fooyyessitee yaada biraatti dabaltee yaada sana keessa of galchitee yaada sana fudhattee yaada sana jala hiriirtee yoo hojjettee yeroo sana maal qabda jechuudha? Self confidence qabda. Gadaantummaan sitti nagaamu jechuudha. Maaliif atiif yaadi kee garaagara. Yaada kanarra caalu fiduu dandeessaa. Yaaduma sanaa jarreen kanatu kuffise jechuun yaadichi sirrii miti jechuu miti. Iddoo biraatti dhaqxee yaadicha appilaayi gochuu dandeessa jechuudha. Bizinesa biraa keessatti yaadicha dhaqxee appilaayi gochuu dandeessa. Ofii keetii naannoo yaadichaatti kaampanii biraa ija dhaabuu dandeessa. Sigalee lafati geesse hin geenye ta'a jarri sun malee yaadichumatu gadhee miti. Nama 100 taatanii jirtan yoo ta'e namni 99 yaadicha kuffisee yaadichatti kan amanu si duwwaadha yoo ta'e istiil yaadichi gadhee jechuu miti. Istiil yaadichi hojjetu jechuu miti. Namni 99 sirriidha jechuu miti. Baay'inaan sirrii ta'a miti namni. Akka jedhu namni tokko yeroo hundumaa lafa nama baay'eetti ofii kee argite yoo taate karaan kee sirrii miti deebisiitii ilaaliidha. Gabaa duukaadhuma deemaa jirta yoo taate karaan kee sirrii miti deebiitii ilaaliidha. Yeroo baay'ee yaadi kophaasi gochuunsaa gadhee miti. Yaadi kophaasi gochuunsaa gadhee miti. Garuu ati self confidence kee maal gochuu sirra jira? Gabbisuutu, jabeessuutu, guddisuutu sirra jira. Yeroo self confidence qabdu sodaa hin qabdu yoo dogoggora gootellee dogoggora keessanarraa deebitee barta malee. Self confidence kan namooti self confidence hin qabne dogoggora hin sodaatu. Yoo dogoggoran immoo humni isaanii bu'eechumatti kufaniitu hafu. Namoonni self confidence qaban self confidence yeroo qabdu maaliin beektaa? Yoo dogoggorte waaw nan dogoggoree jettu. Dogoggora kee dubbachuus hin sodaattu. Dogoggora kee dhiifama gaafattaa. Karaarra immoo dhaabattu. Isa booddee istiraateejii haaraa keesseetu dogoggora keessanarraa barteetu deebitee maal goota? Jireenya itti fufta. Maaliif? Namni hojjetu yeroo hundumaa hin dogoggora. Kanatiin dogoggorree yoo harka kee marattee teesse qofa malee hin hojjetta taanaan yeroo hundumaa maaltu jira? Dogoggorri jira. Dogoggorri immoo maannisiif barnoota irraa baraa deemta. Kanaaf yeroo dogoggortu boquu buuftee achuma teessee boo'aa oolta miti. Self confidence dhabuu dhabu. Namooti self confidence qaban waaw kan dogoggore irraa bareera istirateejii haaraa lafa kaa'u gara fuulduraatti humna haaraadhaan ka'anii adeemu jechuudha. Namooti self confidence qabanii self confidence isaanii guddaa kan ta'e namoota warra self confidence hin qabne caalaa jireenyi isaanii milkaa'ummaadhaa gara milkaa'ummaatti darba. Guyyaan hundinuu isaaniif guyyaa milkaa'ummaati jechuudha. Guyyaan hundinuu isaaniif guyyaa milkaa'ummaati. Yeroo itti milkaa'ummaa dhaban hin qaban kufanii dhumatuu ka'anii tuma dogoggoranii tuma dadhabbii qabanii garuu self confidence warri qaban maal qabu? Successii qabu. Successii qabu. Kanaaf jireenya keenya keessa successiin hin jiru yoo ta'e self confidence keenya ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namooti self confidence qabanii jireenya isaanii keessaa self confidence qabu waan ta'eef. Jireenya isaanii keessaa self confidence qabu. Namooti self confidence qabanii yeroo hundumaa jireenya karaa isaanii duratti jireenya isaanii duratti balbala banamaa qabu. Opportunity gurguddaatu gara jireenya isaanii dhaqa. Guddinatu jireenya isaanii irraa argama. Isinii galee isa tokkotu galateeffatanii fixin isa kan biraa argu. Isa tokkotu fixin isa kan biraa argu.
namoonnis hojii gurguddaa ofirii godhuun, namoonnis carraa gurguddaa ofirii godhuun balballi isaaniif banamaadha jechuudha. Gaafa kamiini? Gaafa self confidence qabaataa adeema. Self confidence lafa jiru yeroo hundumaa gooliin maal ta'ee jira? Seetii ta'ee jira. Self confidence lafa jiru namooti maal qabu? Yeroo hundumaa muuxannoo qabu. Muuxannoo irraa baraa, kaleessa irraa baraa, dheengadda irraa baraatu adeema. Kanaaf self confidence keessan baay'ee ol kaasutu isinirra jira. Self confidence injiinii jireenya keenyaati. Makiinaa gaazii malee, konkolaataa gaazii malee oofuun akkuma hin danda'amne self confidence malee jireenya keenya eessayyuu hin gahu waan ta'eef self confidence keenya irratti hojjechuutu nurra jira isiniin jedha. Viidiyoo isa kan biraattiin isin dabarsa.